hordoftoota kiyya maatiiwwan kiyya wallahi hiriyoota kiyya akkam nagaa fayyaa jirtan baganaa jiraattan an haa jiraatu mi akkam jirtan dalagarraa jiruuf jireen waa hunda especially ijoollee biyya arabaa akkam naaf jirtan nagaa fayyaa naa jirtan akkam jirtan baga jiraattan an haa jiraatu yaadaan isinuma bira jira so baganaa jiraattan baay'ee isin jaaladha har'a maal qabattee ufte waan jettan har'a waan gaarii wayii waan isinis barbaadan jedheetiin yaadu isin qabadhee dhufe sunis maal yoo jettan muktaari qaalii namaa soddaa keenya ta mucayyoo teenya fuudhe jechuudha isaan gaafiif deebii qopheessuu fi hedaa waan affeerraa sagantaa hedduu qaba baay'isawee isaan waliin jechuun mucattii waamu hedaa affeeruu hedaa mana kiyyatti yoo affeeruu kana deebi'ee maal isin gaafa isinii fakkaata akkaataa itti bute mucattii nu jalaa butee bar mucattii nu jalaa akka buteen beeytanii garuu waan soddaa cimaa ta'eef waan jaalannee jirruuf kabuta simillee silaa badii hin ifneef homaa gochuu hin danda'amu bar nama bitaa bar namni kun nama bitaa miire jechuun hoo namatti toleetiin hin jee bar waan badillee waan negatiif illee gara pozitiifi jijjiiranii fi mucaan cimaa waan ta'eef nama gaarii waan ta'eef waan abdii irratti qabnuuf jechuudha kabuta sanillee silaa kiriminaalii hin ifneef waa maraa hin ifneefi amma kunoo sadarkaa guddaayyuu gahee ce'a guddaa godhee mucooteennas heeran nurraa fu'atee jedhee haa horanii haa bulanii haa dagaaganii harri waliin haa filatanii jedhannatti fakkaata soo amma maal goo isin qaba hidha isinii fakkaata sagantaa qabaa mana kiyyatti jara affeeruu yoo affeeru kan gaafiif deebii namni wanta isaanii agaawuuf baay'isee hawwu waan biraati jechuun mucattillee situ itti fuudhee naan jee namni tokko beeytanii keessumaa na bilbilanii jechuun no ani san dura hagana mara yoo gara biyyallee beeytanii ana dura muktaar fa'atuu galee beeytanii ani yeroo isaan asitti prosesii adda addaa irra jiran san jalii doolii ani biyyuma arabaa jira so isaantu galee na dura amma asitti itti fuudhee maali la mucattiin bira kiyyaa ani wallahi wanna roza fu'unatti fakkaata haqa rabbi yoo ta'e malee wanna mucootan ibin fu'ajeetu nuujaan mucoon takka mucoon daa'imallee ganaa barattullee maatii odoo gaafateeyyuu odoo seeraan qe'ee ofee ka'ateeyyuu hin kennan haa guddattu jedhaniin malee yoo guddatte hin organ maaliif faamiliin muktaar kun faamilii guddaa beeytanii jechuun guddaan rabbii tokkochi of course guddaan rabbii tokkochi garuu hin jiraa mitiire namni amma namni personaalii yoo akka yoo nuti ilaalle namni waluma tarakaa amma anarra kataru baay'eetu jira isinirra akkanuma akkanaan ima sadarkaa qabaarii miiree waa ima sadarkeessanii soo jechuu maal isinitti fakkaate warri maashaallah naachoo maashaallah rabbi warri maashaallah warri mucattii silaa of hin jajukaa waan tiyyataateef waan fira taaneef amma isii odoo jaje firummaa fi naan jettan of jajjaa naan jettan isii jajuu hin danda'u isa garuu jajuu hin danda'a maaliif inni jechuun zarii faamiliin isaanii faamilii jabaa faamilii baqa jechuun akkam personaalii namni hin jiraa miti ciccimoo so namoota ciccimoo warraati waan kana ta'eef hoodaa imummaa isiitiif organne malee mucattii isa hin organne jedhee hin orgatan jedhee hin yaadu garuu jechuun haa guddattu ima jedhama haa guddattu of course haa guddattu anis hin jedha atis oolummaan hin jedha so sila amma haa innummaan guddisu maal gochuu dandeenya miti carraa isiiti jechuun haa innummaan guddisu achumatti du'aa ima goona fi waan akkanaati isin hin jedha waan isin barbaadan akkaataa itti bute dura wal beekan moo waliin beekanii waliin beekan of course mucattiin nama akkanatti waa'ee jaalala nama baratee jaalala keessa seentee miti barattuu kutaa gadi aanati hin beektu waan akkanaa maybe inni immoo achi ilaaleetiin hin jaalatuu danda'a of course inni hin jaalata
isiin garuu waan akkanaa hin beektu 100% isii waan akkanaa hin beektu akkata akka inni argate guyyaa akkamii akka inni argate akka inni itti dagachiisee mucattii nu jalaa buute kana inshaallah isaanumarra ageettanii furummaa anaaf isii waliin qabnullee isimarra ageettanii waan mara isimarra ageettanii inna isin gaafii nuu gaafa hojjettaniitiin barbaadan komentii go'a komentii irratti naa barreessaatiin ja'a ani komentii keessan kana fuudhee waan isin barbaadan mara hin gaafadha kunis gaafii isaanii qophaa'ee jechuudha gaafii komentirraa isinirraa arga hunda hin gaafadha na waan kana ta'eef komentii naaf go'a wanna isin barbaadan mara gaafadha inna hin ageettanii waan ta'eef akkasitti waan mara amantanii anis harka keessaan qabu hiriyoonni tiyya takka harka keessaa qabdan anjaan harka sodo keessaa qabaadhe nama gaarifoo harkillee keessa nama bu'e homaa rakkoo hin qabu garuu jechuun mucattii daa'ima fuudhin jedhuuni malee yoo harkas keessaa qabaadhe muktaar wallaahi muktaarin ani rispeektii guddaa qabaaf baay'ee rispeektii guddaa qabaaf jechuun nama dalagaatii nama ga'uu nama tuquu soo disipiliinii qabaa nama disipiliinii qabu immoo maal gootaa tuuxare hin tuuxuu hin jaalattaa hin kabajjaa mucattii miti waan fe'e odoo fuudhe odoo ammas naa dabalaa jedhee hin daballaaf ishii jechuun yeroo tokko dhiironni shari'aan haga afurii jedhanii wanti sun hagam haga riyaalitii isaa wanti irraa beeku hin jiru shari'aan afur jedhan shari'aan afur jedha garuu masfartii isaa odoon beekin afur jedhanii bar masfartiin isaa maal akka ta'e we don't know ani akkanatti ibsuu hin danda'u kana warra qara'eetu beeka irraa waan kana ta'eef jechuudha odoo ammallee nu gaafate hin daballaaf baay'ifne soo kanaaf isiniin jedhee kanaaf ka afur isan keessas ka seeneef malee ani ofii kiyyaa hin jaaladhu ani jaarsi kii gaafa hin fuudha jedhee ana dhiiseetuma deemeetumaan tam fuudhe sanitti gala malee ana hin jaane አይመቸኝም እንደዚህ አይነት ነገር natti hin tolu ishii osoo wannuma fe'e ta'e natti hin tolu ani kana accept alaaragim hin jaaladhu na anillee hin qallade malee itti deennarratti akka hin feenu 100% kana isin ja'a hordoftoota kiyyaa chaanaaliin isii wanna odoon dubbatiin bira taruun barbaade chaanaalii isii irratti sagantaa guddatu gad dhiifama chaanaalii isii kana ka guddatu qabu ka isaa kalaas ka isii haa guddatu sagantaa hedduu sagantaan dabarsan kama gadhiisan kana qofaa miti sagantaa mirxitu jira chaanaalii isii sanirra gad dhiifama chaanaalii isii caaltu inda muktaar ka jedhu banamee seenaa laalaa yaa'u isinoon beentanii du'aayii keessaniif jecha keessan gaarii san irratti gad lakkisaa maasha Allah tabaarakallaa akkam akka jedhu mooji sagantaa cimaan achirra gad dhiifama inshaallah sagantaan dabarsan achirra gad dhiifama inna akkasitti jajjabeessaa isa guddisaa ammuma ka isaa biraan akka bayuu Oromoo 100% Oromoon akka kana godhu kun wanti irraa mamuun tokko hin jiru okay thank you so much naaf jiraadhaa isin jaaladha okay ummata qaalii